mi'a nu qabnu algaas qabna araasirraa kaasnee amma nama guddaa amma meetir ka 80 amma barbaadan tizaaziidhaanis nu hojjenna kitchen cabinetis qabna sas batizaaziidhaan amma saayizii barbaadanii nu hojjenna dining table qabna saayizii qabna kondominiyeemni as ta'u sin qabna kumsaaxanii saayizii hojjechuu tizaaziidhaan hojjechuu hin dandeenya table kana gatiin isaa meeqa gatisa 50 anqannasus jira gatiin kanas caalu jira aynata baay'eedhaan jira waan ta'eefu kalaris baay'eedhaan jira aynatas xiqqoorraan kaasee diizaayiniidhaanis hin hojjenna saayiziidhaanis hin hojjenna baay'ee aynata baay'ee jira inni kun biyya keessa moo biyya keessatti hojjenna bitaam xiraatii qaba sinis kotta laala aynata biraatis qaba garaagarummaan isa kanaa fi isa dura maal garaagarummaa kuusa isa sitti maan ture garaagarummaa inni kun ispoonjiin qabu normaal ispoonji kun ispoonjii qaba xiraatii isaati sadis modeeliidha inni dabala kanaaf birriin taanis inni dabala kun siree algaa araasirraa kaasee amma guddaatti meetir ka 80 jira isa san caalu tizaaziidhaan jira amma barbaadan sireen jira tizaaziidhaan xiqqoorraa kaasee araasirraa kaasee jira barbaad aynata barbaadan dhuftanii ajajuu hin dandeechu fudhachuus hin dandeechu waagaanis akkasumatti garaagarummaa qaba sireen kan gurguramu kumsaaxinii uffata keessa kaanii wajjin immoo kophaatti gurgurama wajjinis hin gurgurama kalara wal fakkaatu jechuudha kalara wal fakkaatuun hin hojjetama oo barbaadanis kophaattis hin gurgurama wajjinis hin gurgurama yunnati qaba jechuudha amma fakkeenyaaf sireen gartee sireen bareedan gatiinsaa sireen gartee kuwaalitiin bareedan inni qaalii jedhamu gatiinsaa meeqa gatiin isaa 40 kaasee guddichaan jedhamu kuwaalitiin jedhamu 40 kaasee ziqqatanyaan immoo 20 jira akkasitti inni kun soofaa teebiliidha saayizis qabu saayizii santalaayee qabu waagaa santalaayee lixxifii fi qibiyaan jedhamu qaba analaati garuu ambiyya keechaatis jira maashii soo barbaade TV staandi wajjin maashis qaba ambiyya keechaatis hin hojjenna saayiziidhaan hin hojjenna ambiyya alaatis jira saayizii meetir ka 30 jira meetir ka 20 jira qabiin jira amna baradin jira talaayee jira waagaan isaas hin talaayee kan gargaraa jira maashii yoo ta'e 50 kaasee amma 30 jira ማለት 50 jechuun wajjin TV staandi wajjin jechuudha 25 jechuudha an TV kinooti kana an soofaa ደግሞ kana aynata tokko jechuudha biyya keechaanis hin hojjenna biyya keechaa garuu hin qannasa aynata barbaadanii saayizii barbaadanii hojjechuu hin dandeenye amma lameessaa kun inni kun 30 inni kun 30 kanaanoo ta'e immoo 50 ta'a ማለት ቀቢዳ ቴክነሲን isaas hin dabala ኳሊቲ isaa hin dabala wajjin jechuudha TV staandi wajjin 50 48 ምናምን inqannasa oduuftan inqannasa delivery mi'a baay'ee bitan mi'a tokko lama wadiin ta'in baay'ee bitan mulu ammanaa bitan ingeechina delivery ingeechinaaf ingeechina afaan oromoo eessa barattee afaan oromoo eessa baratte inni sani kan buukarra kaanii mire an buukarra kaanii saayizis qaba dizaayinis baay'ee qaba aynata barbaadanis hojjechuu hin dandeenya tizaaziidhaanis hin hojjenna saayizis hin hojjenna an kanas xiqqaatu qaba an kanas guddatu hin jira tizaaziidhaanis hin hojjenna aynata baay'ee qaba dizaayinii baay'ee qaba jechuudha isa kana gatiin gartee gatiin irra qaaliin isaa meeqa irra xiqqaan isaa meeqa gatiin irra qaaliin isaa 10,000 kaasee amma 6,500 ምናምን jira aqimiidhaan san gadis jiraachuu hin danda'a oo dhufanitti walii galuu hin dandeenya jechuudha eeshi tole inni kunoo kan kuni koornarii biyya keechaa jedhama 25,000 garuu hin qannasna irra xiqqaan isaa 22 ምናምን እንታ ኦኬ 22 እንታ አንኮ biyya keessa moo biyya alaatti biyya keessaati biyya alaatti mut biyya keessa ኦኬ kuni 14,000 kaasee amma 6,000 dirasi jira
ዋጋን ሳንተላየ ሳይዝ ሳንተላየ ጅራ እኒ ኩን ስሬ ዳይማ ጀደማ ተደራራቢዳ ሳይዝስ ቀባ ሳይዚ ባየ ቀባ ዲዛይንስ ባየ ቀባ ዋጋን እንተላያ ድግዳሚ ሸኒ ካሴ አመሶዶማ አመፍታማ ዲዛይንስ አመተላየ ዋጋን ሳት ልዩነቲ ቀባ ትዛዝ ዳንስ ነውጀና አይነታን ሲኖጀና መሳቢያን ቀቡስ ጅራ ተደራራቢቴ አመሳባ ቀቡስ ደረጃ ሰንቀቡ ጅራ እንኩን አንዳይማት ገና ዳይመ ደለቴቲ ኩማ ሰዴቲ ካሴ አመ ኩማ ኩዳለማት ምናምን ጅራ ኩንስ አይነት አንድ ዲዛይን አንዳ ከለሪስ ቀባ ኦኬ ስረን ኩኒ ጀላፊ ጉባ ቀሞ ጀላፊ ጉባ ቀባ ቹቡዲ ፍርብራቢ ቀባ በቃ ቀባ ቹቡዲ ፍርብራባ ሳይዝስ ቀባ ነመጉዳፍ እንታ ነመጉዳፊስ ሜትር 90 ሜትር 80 ካሴ ወነ ጀተሙፉ እንታ ነመጉዳዳፊስ እንታ ነመጥቃ ወደንተ ነመጉዳዳፊስ እንታ እኒ ኩኒ ኮፍቴብል ጀዳማ ከለሪስ ቀባ ሳይዝስ ቀባ ኳሊቲስ ቀባ ኩማ ሸኒ ካሴ ኩማ kuma afurii 500 dirasii jira kuni sofa table raafisinta kobaattis ta'uu danda'a bunaafisiinta namoonni gartee meeshaa kana barbaadan bakka jirtanitti illee isin finna yoo qaama dhuftan immoo irra bareedaadha dhuftanii haala gartee isin barbaadanitti ordora godhachuudhaaf walumagalatti meeshaa kan garagaraatti jiraachuu inni biraa immoo dressing table ni jira dressing table jechuun kan gartee shamarran itti daawwatanii shamarran gartee kosmootik keessa kaatan bifa bareedaadhaan bifa gartee adda addaatiin jira yoo gartee manni keessan xiqqaate siree gartee wal gubbaadhaan namni tokko gartee jala ciisee tokkolleen gubbaa ciisu sireen akkasillee ni jira ordoraan illee gartee isiniif hojjannaa nuqunnama kottaadhaan daawwadhaadha waan gaggaarii isiniif qabanne jirra. Teessoon tanya Finfinnee Gootara Agoonaa Sinimaa fuulduraachuu bilbila keenya kanaan bilbilli kan My Furniture yoo nuuf daawwaltan bakka jirtanitti dhufnee isin fuunaa information guutuu isiniif kanina shopping tanya lammaffaadha Somaaliyaa Taraa Taklamaanot hospitaala fuulduraachuu achi laa dhuftan oomisha gartee waan kanarratti hundaa'e isiniif dhiyeessina nuqunnama yaasuu birraa subscribe like share godha guys kottaadha irra bitadha. ይህ ሜትር ከ50 አልጋ ነው። ከለር በተለያየ ከለር አለው ሰው በሚፈልገው ከለር ማለት ነው። ጥቁር በብሉ አለው በጣም ቆንጆ ከለር አለው ግን ሰው በሚፈልገው ከለር እንሰራለታለን ቆም ሳጥንም እንደዛው በፈለገው ሳይዝ በፈለገው ከለር ይሰራለታል ማለት ነው አለው የተሰራ አለ ለጊዜው ሰው ግን በሚፈልገው ከለርና በሚፈልገው ዲዛይን አምጥቶ መስራት ይችላል ከዚህ አልጋ ጋር ማች የሚያረቅ ቆም ሳጥን አለ ድሬሲንግም እንደዛው ማለት ነው ይሄ ደግሞ የልጆች ማጥኛ ነው ይሄ ባለ አንድ ወንበር ነው እዚህ ጋር ላፕቶፕ ኪቦርድ ማስቀመጫ አለ እዚህ ጋር ኮምፒውተር ማስቀመጥ በኮምፒውተር መጠቀም ይችላሉ በፈለጉት ሳይዝ አለ ይሄኛው ማለት ነው በተለያየ ሳይዝ አለ እንደገና ደግሞ ባለ ሁለት ወንበር መሆን ይችላል ሲቀጥል ደግሞ ይሄ ላይኛው ደፍተር ማስቀመጫውም ሳይኖር አራት ማዕዘን ተደርጎ በአራት ወንበር መሆን ይችላል በሁለት ወንበር መሆን ይችላል ማለት ነው እንደተፈለገው ይሰራል በፈለጋችሁ ሳይዝ ማለት ነው ይሄ ልጅ አልጋ ነው ከላይ ያለው ደግሞ ያራስ ነው ገና የተወለደ ያራስ ማለት ነው እና ይከፈትና ከእናትየው አልጋ ጋር ፊት ይደረጋል ጎን ለጎን ይደረግ ማለት ስታወጣም ስታስተኛም እንዲመቻት ጎን ለጎን አንድ ላይ ይደረጋል ማለት ነው ተከፍቶ ተከፋሽ ነው ከላይ ያለው ደግሞ ቤቢ ሲያለቅስ ምናምን ማጫወቻ ነው ማንጃዋጃው ያለው አራስ ልጅ ማጫወቻም ይቻላል እና ይሄ የውጭ ነው ያገር ውስጥ ደግሞ አለ ያገር ውስጥም አለ በቃ በፈልጋችሁ አሁን ቤት ጠባባብ ከሆነ ያገር ውስጡ ምንድነው አማራጩ ትልቁ አማራጩ በቤታችሁ ልክ ለልጁ በሚፈልገው ሳይዝ ይሰራለታል አሁን ለምሳሌ እኛ የተዘጋጀ ሜትር ከ20 አለን ማለት ነው ከዛ ቤቱ ግን የማይበቃችሁ ከሆነ ከሜትር ከ20 ያነሰ ለልጁ የሚበቃው አህል ተደርጎ በሜትር ከ20 ያነሰ አልጋ እንሰራለታለን ቁመቱ ሜትር ከ20 ነው እኛ ያለን አንድ ሜትር መስራት እንችላለን ከዛ ማጠበን መስራት እንችላለን በመትፈልጉት ሳይዝ ማለት ነው